seenessi waloo tokkummaa jabeessee obbolummaa tiksa. Biyya jabduu ijaaruudha seenessi jabaan jiraachuun. Ilaalcha qinxee ture gar tokko jedhu sanarraa gara heddumminaatti. Gumiin balal marsaa 41ffaa mata duree seenessa waloo ijaarsa biyya sabdaneettiif jedhuun qindeessummaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin geggeeffameera. Gumiin balal ajandaaleen gurguddoo sirnaaf biyya kana madaalan tokkummaa jabeessanii biyyaaf bu'aa kan buusanii fi guddina biyyaaf tokkummaa ishee saffisiisan irratti hayyootaaf qorattoota garaagaraatiin ka'umsa maree dhiyaatee kan yaadni hayyootaaf dhimmamtoota biyyaaf itti gumaachamudha. Waltajjiin keenya har'aa biyya akka biyya yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 129ffaas giddu galeessa godhachuudhaan marii gumii balal marsaa 41ffaa walta'iinsa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiif waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan qophaa'edha. Maricha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa seenessi waloon tokkummaa kan jabeessu obbolummaa tiksuu fi qormaata sirna qeenxee qolachuun ilaalcha biyyoolessaa kan dagaagsu ta'uu ibsaniiru. Gumiin balal marsaan 41ffaa ajandaa ijaarsa biyyaa keenyaaf murteessaa ta'e seenessa waloo irratti kan xiyyeeffatedha. Seenessi waloo tokkummaa jabeessee obbolummaa tiksa. Qormaata sirna qeenxee qolachuun ilaalcha biyyaalessaa dagaagsa. Biyyoonni addunyaa seenessa waloo ijaarrachuun milkaa'an hedduun jiraachuu fi Itoophiyaan biyya sabdaneettii irraa ijaaramtee ta'uu ibsanii heddumminni waan gaarii baay'ee qabu miidhagina mul'isu ijaarsa biyyaaf milkeessuudha jedhan. Itoophiyaaf heddumminni madda tokkummaaf jaalalaa qormaatota dandamachuun waliin jireenya sabootaaf bu'uura jabaa buusedha. Waraanni Aduwaa ragaa injifannoo abbootii keenya wareegamaan fidan mallattoo uummata gurraachaatii dubbatanii wareegama waloomaan injifannoo argame jaalalli biyyaa itti mul'ate dirree seenessa waloo fi ilaalcha biyyoolessaa guuca bilisummaa yeroo hundaatii jedhan. Abboonni keenya garaagarummaa jiru qabatanii tokkummaan sirna qeenxee didanii waloomaan weerartoota qolatanii qofummaarra dameessummaa jabeeffachuun biyya birmadummaan ishii tikfame nu dhaalchisanii jiru. Dirreewwan hedduu irrattis waloomaan wareegala kaffalaniiru injifannoos galmeessaniiru. Kanaaf waraanni Adwaa mallattoo injifannoo uummata gurraachaa ragaadha. Adwaa ija seenaa dhugaatii yoo qoranne wareegama waloomaan kaffalamee fi injifannoo waloomaan gonfatamedha. Kana malees eenyummaan dhugaa humni dameessummaa irratti mul'atee fi jaalalli biyyaa waloomaan ulfina argate dirree seenessa waloo fi ilaalcha biyyaalessummaa keenya ijaaredha. Adwaan garaagartummaa amantaa, sabummaa, afaaniin osoo hin danqamin injifannoo maqaa gaarii biyya keenyaa ijaaredha. Siidaa ibsituu eenyummaa Itoophiyaa addunyaa irratti ol kaasee mallattoo Injifannoo aarsaa qaaliin argame kanarratti haqni Oromoo fi sabootaa karaa sirriin osoo hin barreeffamin dhugaan dabee qeenxeen seeneffamuu ibsanii amma dhugaan ifoomee tokkummaa sabootaa fi sablammii ijaaruun sirni qeenxeen diigamee federaalizimiin dhugaa bu'uureffamaa haqni Oromoo fi sabootaa akka ta'utti hin seeneffamne. Dhugaan jirus sirna qeenxeen dabsamee ukkaanfamee fi hatamee seeneffamaa ture. Amma dhugaan jiru ifa ba'eera. Gootonni Oromoo lolanii lolchiisanii injifannoo galmeessan. Gootota ilmaan sabootaa waliin ta'uunis biyya ijaaraa birmadummaa biyyaa tiksan. Har'as tokkummaa sabootaa, sablammootaa fi uummattootaa ijaaruun sirna qeenxee diiganii federaalizimii sabdaneessa obbolummaa cimsu bu'uureffamaa jira. Waayiluun itti dabaluunis ijaarsa Itoophiyaa hundaaf taasisuu fi mootummaan kutannoo olaanaa hojjechaa jiraachuu ibsanii sirnis ijaarsa biyyaaf barbaachisu seenessa waloodha jedhan. Akkasumas kan hunda fakkaattu, hunda tajaajiltu, haqa hundaas eegdu akka taatuuf mootummaan kutannoo olaanaadhaan hojjechaa jira.
Kanaafis biyya walqixxummaa mirkaneessitee tokkummaa jabeessitee badhaadhina galmaan geesse arguuf sabdaneessummaaf ulfinni malu kennamee ijaaramaa jira. Sirni ijaaramaa jirus sirna federaalizimii sabdaneessaati. Seenessi akka biyyaatti nu barbaachisu seenessa waloo ijaarsa biyya sabdaneetti milkeessu madaala eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa tiksudha. Kanaaf biyya kan ijaarru miiraan osoo hin taane beekumsa irratti hundoofnee finxaalessummaa qolannee sabdaneessummaa tiksineeti. Har'a kan asitti wal geenyeef qormaatota danqaa fi carraawwan seenessa waloo ijaarsa biyya sabdaneettiif jedhuuf yaada akka gumaachataniif carraa argattan hundaan ga'ee keessan akka baataniif maree hayyootaa qophaa'edha. Barruun marichaa Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Taaddasaa Jaallataa fi Jimmaa Yuunivarsiitii Daayirektarrii Dhaabbata Qorannoo Oromoo Dr. Dheeressaa Dheebuu dhiyaatee irratti mari'atameera. Sadarkaa gareetti, sadarkaa sabaatti, sadarkaa biyyaatti waan akkaan barbaachisaa ta'ee fi biyya jabduu ijaaruudhaa seenessi jabaan jiraachuun. Biyyattiin sabdaneettidha. Seenaa ishiitu qeenxee ta'e san akkamittiin akka wal fudhatu taasisnaadha. Seenessi qeenxee, seenessi waloo jechoonni jedhaman kun namni hundumtuu wal qixa hubachuu qaba. Sarraa ka'uu qaba jalqaba. Taansee erga irratti walii galame booda seenessi waloo kun nama hundumaa biratti maal akka ta'e erga hubatame booda irratti hojjetamuu qaba. Adiidhaan wal loltee yoo injifatte seenaan kun seenaa gurraachaati. Seenaa biyya kanaati. Seenaa Afrikaanotaati. Seenaa cunqurfamoota hundaati jechuudha. Inni kun seenaa walooti. Namni hundumtiyyuu dhugaadhaan yoo haasa'e yoo dubbate seeneffamni waloo namni jibbu hin jiru. Maaliif seeneffamni waloo hunduma laallata waan haqa irratti jira haa ijaarru waan sirrii irratti ijaarru inni of deemsisa. Seenessi waloo ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa taphachuu waan danda'uuf hayyoonni gama isaaniitiin ga'ee isaanirraa qaban baachuu qabu.